Ani maqaan koo Tolinee Naggasaan jedhama. Jiraataa Dongoroo Duwwaa kan jedhamudha. Itti dabalee immoo mucaan kun Boonee kan jedhamtu. Booneen kun kan kooti. Mucaan kun na duraa miidhamtee miidhama isheen ittiin miidhamtee godda'amtee ani waan hin beekneef humna qabaadhee dhaqee barbaaduu hin dandeenye. Ani immoo nama na gargaaru immoo hin qabu. Gargaartuun koo isheedha. Dhukkuba irrattis, daara irrattis, beela irrattis hundumaa kooti isheen kan na gargaaru isheedha. Amma immoo darbee isheen dhabee erga dhabee booddee immoo uummatichi jiru uummati biyya alaa jiru lubbuu mucaa kootii kana dhugaa ishee naaf falmee lafa isheen geesse lafa isheen taate waa isheetti miidhamte naa baree uummati kun akka na beeksisu barbaada. Mucaan koo kun bakkeetti goddaamtee miikinaata isheetiin goddaamtee rakkoo isheetiin goddaamtee ani hin beeku. Ammayyuu immoo an bakkee lafaarra ilaalaa jira. Biyya alaattis ta'e Itoophiyaa biyya isheen keessa jiraattus ta'e adaraa galfalatee itti kennadhee lubbuu mucaa kootii deemaa naaf falmaa adaraa. Yeroo xiqqoo tanaaf jedhanii yoo haadha ofii akkana madaa itti ta'anii biraa deeman yoo haadha ofii akkana guggubattu haga addunyaa tanarra jirtu haatitu akkana guggubataa jiraatti wallaahi. Wayni haadha ofii wayaa rabbii kiyaa nama ofii jiraatu miti yaa rabbi nama haadha ofiitiif jiraatu illee yaa rabbi nu taasise wallaahi. Warra haadha qabda rabbi humni isin haadha hir'isu musliim kennu hundaaf haadha hir'isu. Warra hin qabneef ammoo rabbi isin haa dandeessisu wallaahi. Wallahi namni tokko gaafa lubbuu asirraa deemte miti harka ofii taffisee waaf godhuu miti. Gaafuma rabbii nuu fudhate jechuudha. Azallummaa itti geettee dhufteenyu. Wallahi kan gubataa jiraatu haadha isin haadha. Hunna takka abadan garaa keessaa hin bahu. Abadan. Wallahi yaa rabbi yaa ijoollee teenya wallahi warri waa hamtuu fi yaada rabbii keessaa sodaadha. Ofiillee yoo jiraachuu baattan haadha keessaniif jiraadha. خلاص هابد وندم طوي ما لبا شيتي هابد والله نقول ربي ميها مثلا لك والله أن سبحان الله هذا في يجوني قوة سيسارة خير مالك يا رميت يا رمونتين أقوم قويا لما صدي هو جتتينك irraadee biti hawaasni keenya anaan dabatee viidiyoo waraabachuu barbaade malee warra haqa baasu hin jiru. Namoonni garaa nu gube jechuudha. Mucoo isii hin gadda nuti hadha haadha bilaa ayirra bidanii irraa haasu jechisuusu indee aboon dhiistanii mee foonummaa ilmoo isii suluyyoo walloo san keessa haa boqotu. Kanaas uummanni keenya badee jira wallaa namni keenya badee jira. Eenyu haqa baasaa biyya isaasanii osoo haqni bahee haa caaluu ba'a osoo haqni bahee kamaala heebboo fa'aa ba'a osoo haqni bahee warra oromummaadhaaf jecha lubbuu isaanii qaafii tana kennanitu oromoon baastiiti nama dhuunfaa yookiin dhimma dhuunfaa tokko lubbuuf baasee miti. Eenyuuf hin bahu haqni biyya keenya keessatti haqni yoo ajjeefamte malee haqni kan kee ajjeefamee haqni kiyya na luubarra baay'eetti waa akkasii yoo yaadde dogongorteerta obboleettiiti. Dhugaa waan biraallee wal dadhabde haadhuma keessanii yaada. Wanni biraa isinitti haa ila lubbuu ilma namaa kun jechuudha. Waswaasa qabdi walii gassi oofti walii gassi hin kaatti. Walaakin jechuudha yaannummaa akkanaa kun isin dhufute jechuudha. Dhugaa rabbi hin qoosinallee waan akkanaa. Tarii wanni nu qoosnu ittiin qoosnu kan ittiin nu dubbannu kana rabbiin nurratti katabsiisa. Hin beekamoon amma. Kanaaf arrabuma kana keenya kanaa eeggannu. Arraba keenya kana waan gaarii haa yaannu. Waan gaarii haa dubbannu. Wallaahi yeroo amma qalbii maaluma kitaabuma wanni ati dubbatte wayitu fuudhee rabbii fuulaa silaa. Waa baay'ee jira jechuudha addunyaa tanarra. Kanaafi warra rabbii isinii laaffisee rabbi isin dandeessisee rabbiin keessaa isin haa baasu cinqaa fi yaaddoo garaagaraa jirtan waan biraatiif hin jiraatina. Dhugaa rabbi ilmoo keessaniif illee hin jiraatina. Akka kiyyatti ilmoo tarii argatta. Ilmoo tokko yoo kas jalaa deemu ta'e wallaahi kan biraa rabbii sii kennuu danda'a. Lama sadii godhee rabbii sii kennuu danda'a. Garuu haadha kan kee ammoo argattu abadan argattu haadha kee. Haadhaaf abbaan kan kee isuma tokko kan si dhalassan sanii alitti namni biraa hin jiru addunyaa tanarra. Kan isaan fakkaatullee hin dhalatullee hin jiru dhalatee lafa dhalatee hin jiru ganaallee hin dhalatu. Isaanuma haadha keeti. Nama biraatiif yoo jiraachuu baatte isaaniif jiraadhu. Ilmoo keetii yoo jiraachuu baatte isaaniif jiraadhu. Kalaas gaha. Gaafa duniyaa tanatti illee
akkaataa of horganii akiraallee uf dhabsiisanii haadha sanillee guggubataa jiraatti. Guggubataa jiraachisan dhugaa rabbii nama gugguba. Dhugaa nama gugguba wallaahi. Kun amma keenya uummanni jechuudha. Silaafuu waa amala gadhee wayitu nu qabate. Gaafa dhukkubsatu, gaafa rakkatu, namni wal iyyaafatu, gaafa du'e akka waan ani barbaadne ajaa'ibu jechuudha. Warri fooloo amma nama du'e fooloo godhu kunniin jechuudha. Silaa warra tartiiba du'aa yaani anillee du'e jedhee tartiiba eeggataa jiru fooloo nama godhamu maaliidhaaf cool bara dheengaddaa darbatti san tapha miidiyaa tana qananii jechuudha. Halkan takkaa fuudhanii miidiyaa galchan. Tanallee kinoo fuudhanii 900 gaa eessaa fidanii. Aara namni keenya maal ta'e garuu musheexaana wayitu akkana nama goggodha. Dhugaa rabbii nama dhiba wannummaan keenya kun maal akka ta'e hin beeku. Maal akka ta'e hin beeku namni keenya kun jechuudha. Dhugaa rabbii suura nama du'eetu argee sodaadha. Akkanumatti nama tokko du'e ni suuraan kan gaalaarii keessa jiraatu ta'e wallaahi sodaadha akka dhuunfaa kiyyaatti jechuudha. Nama san jala deemee hordofuu miti. Maal hordoftaa yoo taasan? Wanti hordoftu maaltu jira? Namni sun gaariis hojjetu. Hamtus hojjetu waa hojjete kutee jira addunyaa tanarra. Garuu rabbii wallaahi du'a shabaabummaa nu naaditu. Du'a shabaabummaa keessaa du'a fokkattuu akkanaa tana jireenya ganda lamaanii of harka balleessan tana rabbiin nutti hin qadarin. Ammoo duutillee furmaataa miti wallaahi duuni furmaata rakkootii miti. Furmaan rakkoo jiraate kallattii rakkoo san keessaa bahuudhaan tattaafachuudha. Malee duuti furmaata hin ta'u abadan. Lama fudhabsiisuu ta'a malee lama dhaboo abbaa kataboodha san ta'a malee abadan. Kanaaf hawaasa kee ijoollee tiyya keenya keessaa ijoolleen dhiyeenya miira dhudhuftan. Waa miidiyaa kana hunda dhugaatanii fudhatina. Rabbii isin haa eegu gola namaa keessatti. Rabbiin nu haatisu gola namaa keessatti. Rakkina caalu rakkina mana arabaati dhiyaadhaan akka isaan hoyyuu obsine wanti sanii achii dhufu waan salphaadha dhiyaata. Kanaaf ijoollee teenya haga dandeettanii haga dandeenyeen haga rabbiin nu laaffiseen arrabuu keenya kanaayyuu qajeelfanna. Maaltu beeka tarii wannuma arraba nu irraa dudubbannu kanaadhaan rabbi fuulaan nu dha'uu danda'a. Nu hadha wankin qoosaadhaaf dubbanna tarii yeroon malaayikaan du'aa tan ulfuun ta'uu dandeetti hin beekamu. Wannuma dubbannu kanaayyuu eeggataa osoo dubbanne irra bareeda qoosa gara du'aa kana immoo osoo itti dhiifne. Dhugaa rabbi nama sodaachisa barri kun. Ijoollee shabaabaa malee dhumaan jiranillee. Akkasiin jedha rabbi isin haasattaru rabbi hunda keenya haasattaru rabbi nagaa nuuf haa godhu. Isa nagaan jiraatetu nagaallee arga waan ta'eef rabbi nu haatisu isiniin jedha. Hunda keessanuu rabbi isin haa laaffisu haadhatee nalla rabbiin kaa isii haa dandeessisu. Wanni godhan hin jiru hundi murtee rabbiiti. Murtee rabbii ammoo namni fuudhaa qabatu hin jiru. Nagaa nama duniyaan gatti miidhana wal jibba.